Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Poolisoonni liyyuu haayilee guyyaa har'aa jiraattota godina Harargee Bahaa aanaa Qumbee irratti lola geggeessuuf wayitaa yaalaa turanitti jiraattonni gootummaa jabaadhaan ofirraa ittisuun himame. Salphinni hammeenyaa poolisoota kana waan mudateef humna dabalataa gara daangaa aanaa Qumbeetti fe'aa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Wayita garagaraatti poolisoonni liyyuu haayilee mootummaa Itiyoophiyaan gargaaramuun jiraattota godina Harargee Bahaa aanaa Qumbee irratti miidhaa dhaqqabsiisaa turuun kan yaadatamudha. Akka jiraatan aanichaa tokko jedhanitti guyyaa har'aa muddee 15 bara 2016 akkuma baratan namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisuuf poolisoonni kun dhukaasa eegalan. Haa ta'u malee jiraattonnis humna jabeeffatanii dura dhaabbatuu dubbatan. Wallahi amma haalli yaaddoo hamaa keessa jirrannu jirattiinis warri naannoo shanii ol dhufeetii naannoo keenyatti alaabaa dhaabbatanii sababa saniin ammallee ijoolleen keenyaas moggarraa har'a dafa kutaniiti nama sadiirraa ajjeesne amma miila kana galgala kana sodaa guddaa keessa jirra jechuudha. Bakki lolli guyyaa har'aa itti geggeeffame kun aanaa Qumbee Araddaa Eelaa Ahmad jedhamutti akka ta'e himan. Wayita poolisoonni kun tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwachuuf dhukaasa bananitti jiraattonni aanaa Qumbee walii birmachuun ofirraa ittisanii jiru. Lolli bakki inni itti ta'e karaa Araddaa Eelaa Ahmad kana Eelaa Ahmad jedhanii jechuun gandaga akkasitti ganda Araddaa gandaa yayyaamanii aanuma Qumbee jechuun Oromiyaa keessa isaan seenanii na jiranii Oromiyaa keessa aanuma Qumbeetti gududdoo jiraarraa gara Eelaa Ahmad kanaan amma. Poolisoonni kun humna dabalataa waan gara daangaa aanaa isaaniitti bobbaasaa jiranii fi jiraattonnis dahannoo qabatanii eegaaru jedhan. Amma sababa isaan humna addaa buusaniitii jiranii dahaanii alaabaa to'annaa jedhanii har'a dhimma daangaa tokkoo fi keessummaan ni dhufti jedhanii waan dhufee sin agarre maan dura amma namuu bahee yeroo tan amma bosona keessa namu battala qabatee jiranii kana jechuudha. Amma haala hamaadha yeroo tanaa jechuudha. Sodaa camtu jira sodaa. Wayita miidhaan hammeenyaa jiraattota aanaa Qumbee irratti raawwatamaa jiru kanatti haga ammaatti bulchiinsi Oromiyaa birmannaa taasiseef tokkos hin qabu jedhan. Hanqa amma wanni godhan jirtu naannoo Oromiyaa wanni isin godhuu dandeessu jirtu makiinaan deengada dura qabamtee makiinaa poolisii Oromiyaati. Isaan waa takka hin godhani qaamni kun yeroo qaama akka keessaa qabu kan waan kan hundeessee oofu yeroo nuti injifannee moo jennee tarkaanfisuuf qabbaneessuuf dhimma daangaatiif jedhanii horii waan jiraati malee jijjiiramni tokko hanqammaan agarre gabaabdutti ati waan irraa kana jennee isaan sababa poolisoonni kun hoomaa waraana biyyattiin gargaaramaniif jiraattonni aanaa Qumbee marti haalaan yaaddoo keessa seenanii jiran. Kanaafuu sodaa guddaadha. Sababa kanaan ammoo waan eegalle yookaan waan burganaa bu'aa hin beekne jechuudha. Isaan halkanii dhokataniituma nama keenya irratti eeganii uummanni Oromoo nama dilaa baay'eedha. Horsiisee bulaadha. Bosonaa fi horii jala deemanii kanarratti waan galgaa amma yeroo tanaan booda taa'atis hin beeknu. Walqubaas hin qabnu. Taa'atiin keenya guddaan ishee tilfoona kanallee qabu. Walquban qabnu amma booda oduudhaan booda oggoola deessannee gamana nagayaan oolanii yoo jennechi booda wal gaafanne malee wal keessa yaa'uu hin dandeenye. Akka namni kun himanitti wayita adda addaatti poolisoonni meeshaa waraanaa hidhatan jiraattota nagaa adamsanii tarkaanfii ajjeechaa irratti raawwataa jiru. Wayita jiraattonni gurmaahanii ofirraa ittisanitti ammoo mootummaan jidduu seenuun jiraattota tasgabbeessaa jira. Poolisoota kana harka irra qabuun akka uummata Oromoo miidhan taasifamaa jiraachuun ifa galaadha jedhan. Uummata Oromootiif Soomalii walitti sun keenya yeroo har'a Haaneef Deemnagee walitti hirmannagee abbaan sosso'ee ishee itti gaafatama jedhanii kaabineta aanaa hundaanii hasaanii immoo naannoo shanii guutuutu biyya illiituu nutti bu'u jira. Kafeenyaa uummanni yoo uummanni dubbatee nuti maalii yookaan biyya tana eegan naannoo Oromiyaati jedhan isin maaliif warri naannoo maaliif hin dhorkine jenneeti isaan irra dhiifne biyyummaan nu harkaa fuudhamaa turte jechuudha. Isaan irratti eenyee nuti jechuudha. Sababa kanaan amma nuti kun tarkaanfiin kun gara isaaniitiin waan fooyya'umatti fakkaatan itti fufaa jira malee qabbaneessaa nuti jechuun waan uummata taaneef namni nu gargaaru hin jiru horiin hin gurguramu fa'aa horii gurgurree waan silaafiri nu barbaanne chimaayyii ogguu kana qopheessanne itti kaana isaan mootummaadha nuti kana wal jala haala akkanaatiin nuti deemu jirra wanni qabbaneessaa jidduutti oomishaa kana malee isaan gara isaaniitiin qophiidha. Boollatan hunda qotatanii nushigii jechuudha. Akkaataa addaa kanatti cibaan godhatee waraanni inni guddoon gabaabura jirti gazaanii jechuudha Araddaa keenya. Itti dabaluun akka namni kun jedhanitti rakkoon daangaa lamaan irratti dhalate kun erga nagaaf tasgabbii dhabee oolee bubbulee jira. Poolisoonni kun daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenuun alaabaa naannoo isaaniitti dhaabatanii jiran. Gochaa kana akka raawwatan kan isaan gargaare mootummaa federaalaa ta'ullee namni kun ibsanii jiru.
Roobii kaleessaa Finfinnee kan seenan gareen dippiloomaasii Yuunaayitid Isteetii fi waajjira dhimma alaatti ammoo barreessaa itti aanaa mirga namoomaa kan ta'an Taam Maaliinooskiin hoogganamu kan silaa har'aa waaree dura Itoophiyaa irraa ibsa kennuuf karoorfatamee ture sagantaan sun haqamuun himame. Karoorri ibsa laachuu sun maaliif akka haqame haga ammaatti wanti ifa ta'es tokkos hin jiru. Finfinneetti kan argamu imbaasiin Ameerikaas dhimma kana irratti ibsa kennuu irraa of qusachuu isaa odeeffannoon waajjira dhimma alaa Yuunaayitid Isteet irraa bahe ni mul'isa. Jilli dippiloomaasii kanaan durfamu kan gara Finfinneetti qajeele dhimma sarbamiinsa mirga namoomaa fi bulchiinsa irratti aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin dubbachuuf akka ta'es himamee ture. Kana malees jilli kun hawaasa siviilii fi akkasumas hoogganoota paartiilee mormituu biyyattii waliin wal arguuf akka jiran karoora qabatanii turan. Akka waajjirri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet jedhutti jilli kun kan Itoophiyaa keessa turu haga sanbata duraati. Mata duree gadi fageenyaan ufaaromsuu jedhuun waltajjii qondaalonni OPDO magaalaa Finfinnee keessatti geggeessanii turan mormiin xumuramuun himame. Keessumattuu afaan Oromoo maaliif afaan federaalaa ta'uu dhabeen mormii jabaa kaasuun beekamee jira. Bal'ina oduu kanaa akka ta'utti dhiyaata. Guutummaa Oromiyaa keessatti erga mormiin geggeeffamee eegalee mormii kana tasgabbeessuuf jecha ijibbaanni qondaalonni OPDO hin taasifne jiru. Dhiheenya kanas mata duree gadi fageenyaan ufaaromsuu jedhuun qondaalonni kun miseensota isaanii walitti qabuun wal qorachuu, wal qeequu fi wal hawachuun bal'inaan geggeeffamee ture. Kunis mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irra aanuu fi akkasumas sirna cunqursaa wayyaanee umrii dheeressuuf akka ta'e ibsamee jira. Haa ta'u malee miseensonni OPDO kanneen quuqama saba isaanii qaban muufii fi mormii isaanii dhageessisan. Mormiin isaaniitis badii tokko malee uummanni Oromoo biyyuma isaa irratti osoo hoomaa waraana biyyattiin ajjeefamuu fi manneen hidhaatti guuramaa jiru sirna kana jala buluun rakkisaadha jedhan. Waltajjiin kun bakki itti geggeeffame magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa 10 galma giddu galeessa dargaggoota jedhamu keessatti akka ta'es beekamee jira. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru rakkoo dhalate irraa muddamuun qondaalota OPDO kana leenjisee bobbaasaa jira. Mormii isa hudhee jiru kana tasgabbeessuuf jecha qondaalota kana bobbaasus milkiin argame jiru. Qondaalonni kunis ergama gubbaa irraa itti kenname haalduree tokko malee fudhatanii afaan faajjii uumaa jiran. Akkasumas turtii aangoo isaanii dheereffachuuf miseensota isaanii hawachuu itti fufan. Hirmaattota keessaa namni tokko akka nuuf himanitti namoonni waltajjii irraa qooda fudhatan marti afaan tokkoon mormii fi gaafilee garaagaraa dhiyeessaa turan. Gaafilee dhiyaatan keessaa ijoo fi bilbiltuu kan ta'e waa'ee afaan Oromooti. Afaan Oromoo maaliif afaan federaalaa ta'uu dhabeen mormii jabaa kaasuu dubbatan. Waa'ee afaan Oromoo sunis ka'ee ture maaliif afaan federaalaa ta'uudhaaf hin qabsaa'uu dadhabdanii kun dadhabina keessan kanaaf uummanni kun jibbee uummata gowwoomsitu uummata miliyoona 40 ol osoo qabnu afaan keenya gadi bu'ee akkamitti afaan ittiin dubbannaallee kan jedhamutti magaalaa Finfinnee keessatti kan jedhamutti geenye kan jedhu irratti. Magaalaa Finfinnee keessatti waggoota dheeraaf manni barumsaa afaan Oromoo barsiisu tokkos jiraachuu dhabuun dadhabina qondaalota OPDO akka ta'es waltajjii kanarratti mormiin dhalatee ture jedhan. Qondaalonni OPDO kun akka isaan yaadan ta'uu dhabuu irraan kan ka'e miseensota kana hawataa turan. Haa ta'u malee ittiin milkoofnes jedhan. Akka isaan himanitti gaaffii fi mormiin biroo dhiyaatee ture dhimma miidiyaa biyyattiiti. Kunis miidiyaan harka mootummaa jiru dhugaa saba Oromoo gabaasuu dhiisee ololaa fi maqa xureessuun uummata irratti jibbiinsa oofaa jira. Haga yoom uummata dhugaa qabu kana sobuun danda'ama gaaffiin jedhu ifatti dhiyaachuu namni kun dubbatan. Misaraffaa TV Oromiyaa ni soba. Maaliif soba dabarsaa? Maaliif gabaasa sobaa dabarsaa? Ni soba garmalee sobaa. Kana irratti maaliif hin hojjenne? Uummanni keenya amma TV Oromiyaa, TV Boqqolloo, TV Qonnaa jedhee nama qabaasutti jira. Nuun akkamitti kana gochuu? Namni uummata keenya akka barbaadu irratti akkamitti goomsitu isin as keessanii Oromoodhaaf hojjennatu jettanii kamitti uummanni hanga sana amma isin jibbee isin tireessatti irra gahee haqa waggaa 25 booda dhageessanii Wayita miseensonni OPDO kun qondaalota isaanii gaafilee adda addaa fi mormiidhaan bokosan kanatti deebiin isaaniif kenname jira gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Amananii hunduma isaan fudhanne sirriidha jedhu waa'ee TV Oromiyaan sobalee hubumadhaa kanas hundumaa ammoo wantoota amma kaasatti hundumaa fudhatanii akka sirrii ta'e garuu sirrii hidhattanii fudhatanii ta'edha namni seensitii OPDO isaan sirrii hidhattanii fudhatanii garuu
fuulduk baataniitu hooggantoota TPLF afaan baasanii dubbatanii deebisanii ammas jechuudha. Kana dubbachuudhaaf ammas akkamitti amanna. Dhuguma sirriidha jettan kana sirreessuudhaaf hammam amanna. Mee waluma ta'ee wal ilaallaan inni keessumaa viidiyooti inni viidiyoodha. Isinis hooggantoota viidiyooti. Dhuguma TPLF hooggantoota TPLF biraa watanii dubantoota keessatti hunduma isaarra deebii hatattamaa yeroo dhiyootti dabalatamuuf kennu ta'an uummata Oromoo kana garaa garuu dandeessu jennee garuu hin gootanii. Kanaaf uummanni si jijjiira. Mootummaan wayyaanee akkuma amala isaa uummata Oromoo waliin dhahee turtii aangoo isaa dheereffachuuf yaalus milkii malee hafaa akka jirus hirmaataa waltajjii kanaa nuuf himanii jiru. Waltajjiin kun miseensota OPDO 3,000 ol kan hirmaachise ta'uu nuuf himanii hedduun isaanii yaada wal fakkaataa fi jibbiinsa sirna cunqursaa kanarraa qaban ifatti mormiin dhiyeeffatanii turan. Akka namni kun himanitti osoo uummanni Oromoo duuchaa lafarraa dhumaa jiruu fi manneen hidhaatti ugguramaa jiru kanatti qondaalonni OPDO ija isaanii haqatanii ergama wayyaanee bakkaan ga'uu qofarratti bobba'aniiru jedhan. Inni kun abdii kutannaa fi uummata Oromoo irraa sodaa qabaachuu kan agarsiisudha. Wayita raayyaan ittisa biyyaa murna dhalattoota wayyaaneetiin durfamu manneen uummata Oromoo seenanii kan fedhan ajjeesuu, hidhuu fi reebaa jiran kanatti OPDO'n aantummaa saba isaanii dhiisanii ergaa qofaaf socho'uun fudhataman qabus jedhan. Mormiin biroo qondaalota kana mudate dhimma buufata dirree xiyyaraa magaalaa Dambidoollooti jedhan. Buufanni dirree xiyyaraa magaalaa Maqalee haala baramee ta'een ijaaramee tajaajila wayitaa kennaa jirutti kan magaalaa Dambidoolloo ammoo fakkeessuudhaan malee dhuguma uummata Oromootiif yaadamee miti jedhan. Mormiin haalaan jabaa ta'e kun wayitaa qondaalota kana mudatetti qondaalonnis qalbii miseensotaa hawatuuf jecha ceephoo dhiyaatee ni fudhanna jedhan. Miseensonni garuu ceephoo sobaaf dhiyaate kana fudhatama dhabsiisanii jiru. Uummata Oromoo sobuun yeroon isaa darbee jira jechuun waltajjiin mata duree gadi fageenyaan of haaromsuu jedhu kan magaalaa Finfinneetti geggeeffamee ture mormiidhaan goolabamuu isaa namni kun nuuf himanii jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaarraa barsiisota 9 ukkaanfaman keessaa Dr. Filee Jaalataa fi Dr. Guddataa Abdiisaa bakka buuteen isaanii akka hin beekamne barattoonni OMN itti himan. Itichaa Guddataan gabaasa qaba. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti sochii warraaqsa saba Oromoo waliin wal qabatee hidhaan akkaan jabaachuun himame. Erga mormiin mooraa kana keessatti eegalee adeemsi baruuf barsiisuus sirnaan itti fufaa akka hin jirre maddeen keenya OMN itti himaniiru. Barsiisotaa fi barattoonni hedduun hidhamus barataan Yuunivarsiitii Wallaggaa kampaasii Naqqamtee himee jira. Barsiisota hidhamanii bakka buuteen isaanii hin beekamne keessaa Dr. Filee Jaalataa fi Dr. Guddataa Abdiisaa isaan muraasas jedhee jira. Akkuma beekamu Yuunivarsiitii Wallaggaa guyyaa guyyaatti barataa fi barsiisaa ishee dhabaa jirti. Eeggadda Dr. Filee Jaalataa kan jedhamanii paartiileen muummee afaan Oromoo irraa qabamanii amma iddoo isaan bu'an beekamaa miti. Akkasuma Dr. Guddataa Abdiisaa kan jedhamanii qabamanii iddoo isaan bu'an beekamaa miti. Barattoonni mooraa kanaa hedduun manneen hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu isaanii kan nuuf hime barataan kun barattoota hedduu waajjiraalee buufata poolisii magaalaa Naqqamteetti hidhamanii jiran keessaa barattoota 8 guyyaa boolii gara mana hidhaa Maakelaawwiitti dabarsuuf waan jiraniif uffata isaanii fidaa fi nu jedhanii jiru jedha. Kanneen nama Maakelaawwii deemuutiin jedhani kanneen qabatamaatti beeku nama 8 Baqqalaa hin dhaabu kan jedhamu kooperaatiiviidha. Kooperaatiivii manaajimentii barata akkasuma Biraanuu Tuujubaa Faadaamii yookiin Adiministireetiiviidha. Yookaan Fariisaa innis Faadaamiidha Adiministireetiivii Kominikeeshinii jechuudha. Haayiluu Tashoomee kan jedhamu immoo inni immoo manaajimentii waggaa lammaffaadha. Darbee Guutaa Margaatii manaajimentii waggaa lammaffaadha. Seeraachi kan jedhamu immoo siviilii injiineringii waggaa arfaffaadha. Gooshuu kan jedhamu akkaawuntingii waggaa lammaffaadha. Ijoolleen kun 7 hidhamanii jiru. Waajjira poolisii duwwaa 7 keessatti dubataa ture. Ijoollee irraas birrii walitti qabnee gargaaraa turre. Amma har'a garuu seentanii ilaaluun hin danda'amu. Wayyaa isaanii duwwaa fidanii fi gara Maakelaawwii deemuutti jedhanii jiru. Loltoonni mooraa kana keessa qubatanii jiranii nageenyaa fi tasgabbii mooraa kana dhorkuu bira darbanii barattoota gara mana hidhaatti guuruudhaan barnoota isaanii irratti akka hin fuulleffanne taasisaa jiraachuus barataan Yuunivarsiitii Wallaggaa kampaasii Naqqamtee kun OMN itti himee jira. Miseensota paarlaamaa gamtaa Awurooppaa keessaa tokko kan ta'an namni Maartin Iskaalees jedhaman hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa ilaalchisee pireezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomaaf xalayaa barreessan. Xalayaan kun kan barreeffame guyyaa kaleessaa yoo ta'u sababni Dr. Mararaan itti hidhamaniif haga ammaatti wanti ifa ta'e hin jiru. Garuu yaadni shororkeessitootaan wal qunnaman jedhamu sirrii miti. Yoo mootummaan Itoophiyaa sababa hidhamuu Dr. Mararaa kana ifa hin taasifne qoqqobbiin biyyattii irratti dhufuu ni mala yaadni jedhus dubbatamaa jira.
Namoonni 400 godina Arsii dhiyaa aanaa Arsii Nageellee irraa qabamanii gara mooraa leenjii waraana Xollaayitti yoo fudhataman kanneen dhukkubsatan ammoo achuma mana hidhaa aanaa san keessatti hafuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti dhiyaata. Dhumati ayyaana irreechaa ilaalchisuun magaalaa Arsii Nageellee irratti erga mormiin seena qabeessaa geggeeffame kaasee ammas haalli jiru daran yaaddessaadha. Namoonni hundi manneen isaanii keessaa qabamanii hidhamaa jiran. Haga ammaatti namoonni 400 gahan mooraa leenjii waraana Xollaayitti yoo hidhaman kanneen hafan ammoo achuma buufata waajjira poolisii aanaa Arsii Nageelleetti hidhamuu jiraattonni OMN itti himan. Gara nama 40 biyya san keessatti Nageellee marratti Nageelleetti waajjira magaalaa aanaa irratti hidhamanii turanii walii galatti ammoo namoonni hidhamanii Xollaayi hin jiranuu gara nama 400. Namoota mooraa leenjii waraana Xollaayitti hidhaman keessa haga ammaatti kan gadi lakkifameen jiru jedhan achitti ammoo sarbamiinsi mirga namoomaa isaan mudataa akka jirus dubbatan. Namni tokkollee qabameeru hin jiru. Namoonni asitti fakkeenyaaf sukkaara dhibee sukkaaraa kan qaban ka gabii jedhamee amma gurbichi tokko yoo fudhannee akka fakkeenyaatti gabii aadanii jedhamee hidhamee dhibee sukkaaraa waan qabuuf isa asitti hambisanii kuwwa haga ammaa achuma jira hin baane namni tokkollee achirraa akka deebi'e hin jiru. Namoonni kun martii mormii kana dura achitti geggeeffamee ture irraa qooda fudhataniirtu jechuun haa hidhaman malee yakki isaa uuman tokkos hin jiru jedhan. Sababa isaanii sababa Oromoo san miidhaa biraan qabanii hiriira nagaa baatanii guyyaa ribshaan san keessatti hirmaatanii akka jedhu malee badii tokkollee hin qabanii. Ijoollee nagaati ijoollee miskiina lafuma guuranidha. Ammas loltoonni gamasitti bobbaafaman kun namoota reebuu fi halkan manneen cabsanii itti seenuun gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun akkuma itti fufetti jira. Loltoonni hedduutu jiranii haa jiraatanii haga duraa san mara hingaan malee haa ta'u ammoo guyyaa tokko fakkeenya waan nama ajaa'ibsiisu haadha daa'ima ji'a lamaa irraa haadha fuudhanii teessuma gara majaa kana hidhuuf deemanii abbaa warraa ishee arginaan ishii gadhiisanii namoota heddumanii caccabsanii gara mana hidhaatti guuraa turan. Ammas halkan dhaabatee hin jiru halkan keessatti namni tokko lama guyyaa keessatti hidhamaa nama oola jechuudha. Jiraattonis diddaa agarsiisaa jiran irraa duubatti deebi'aa akka hin jirre himanii keessumattuu qondaalota aanichaa kanaan dura miidhaa dhaqqabsiisan balaaleffataa jiran. Guyyaa tokko walgahii gimgamaa jedhamee magaalaa irratti taa'amee tureen ammaan boodamee namoonni waa'ee keenya qaaqan iddoo adda addaatitti ijoolleen teenya kadhuma baay'ee isa quba itti qabanii jechuudha. Isin afoollee ka'a isin biraa deemaa jedhanii warra hooggantootaati. Hooggantoonni isin kayyoo san isaan leenjisaa turan warroota uummata asitti fichisiisaa ture keessaa isaan tokko akka fakkeenyaatti yoo maqaa isin hidhee tokko Waarisoo Waayyisoo jedhanii nama kantiibaa magaalaa Arsii Nageelleetii Waarisoo Waayyisoo suni gurbicha mataa lakkoo wayitii baay'ee uummata keenya dararee uummata keenya fixaati ajjeesisaa nama hedduu sababaa isaatiif kafarramee guyyaa san akka uummanni kun du'u taasise tokko isa fa'aa nu afoo ka'ii badii sababaa keenyaaf namni kunniin hundinuu ka dhumatee fi ijoollee dhumatte faana hiriiruu qabna malee ijoollee dhumatte nu oduu qanii faana hiriiree jiraanne kun hundi hin galuu ijoollee kana fichisiiftee dhanii baay'ee itti dallannanii karaa dallansuutiin qaaqaa turan walgahii guyyaa sanii irratti baay'ee waan namatti tolu hojjettoonni hedduu akkasitti dubbatan ni jiranii. Waltajjiilee qondaalonni aanichaa waamuun uummata hawataa turan irrattis mormiin isaan mudatee jira. Namoota mormii dhageessisan keessaa hojjettoonni mootummaatis ni jiru jedhan. Haa ta'u malee rakkoo saba isaanii waan morman qofaaf isaanis hidhamaa akka jiran namni kun dubbatan. Akkasuma deebi'ee dabalata ammoo gurbicha tokko Mandiisaa Godinaa fi Hamdaa jedhama maqaan isaa asiin dura barsiisaa ture. Kootu jedhaniituma sababa walgahii irratti inni waan dubbii ijoo dubbateen sababa saniif walgahii irraa waamaniiti hidhanii gurbichisan illee. Akka jecha nama kanaatti yeroo gara yerootti roorroo fi dararamiinsa ammeenyaa loltoota agaaziitiin uummata mudataa jira. Bahanii galuunis hedduu rakkiseera jedhan. Irra jireessaan dargaggoonni adamsamanii mana hidhaatti guuramaa jiran. Manguddoonnis biyyumatti dhalatan keessatti loltoota kanaan kabajaan isaan irraa mulqamaa jira. Waliigalatti wanti aanaa isaanii mudataa jiru akka seenaa biyyattiitti adda ta'ee mul'ateera jedhan. Rakkoo fi gidiraa jiraattota mudataaru kanaaf qaamni birmatuuf dhaabamuun ammoo daran akka rakkoon kun cimu taasiseera jechuun ibsanii jiru. Pireezidaantiin Gaambiyaa Yaayyaa Jaamee filannoo pireezidaantummaa biyyattii keessatti geggeeffame hinjifatamanis aangoo gadi lakkisuu jechuun didan. Ergaa pireezidaantii Yaayyaan aangoo gadi lakkisuu didanii qoqqobbiin isaan irraa kaayamuu ni mala jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan naannoo sana Mohammad Ibn Chaambas BBC'tti himan. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Filannoon pireezidaantummaa biyyattii keessatti osoo hin gaggeeffamin dursanii yoo filannoo kana injifatan aangoo isaanii karaa nagaan gadi lakkisuuf qophii ta'uu isaanii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin himaa akka turan ni yaadatama. Filannoo dursanii akkasitti dubbachaa kan turani pireezidaantiin Gaambiyaa Yaayyaa Jaamee amma garuu bu'aan filannoo beeksifamnaan morkataa isaaniin injifatamuu beekanis aangoo karaa nagaan gadi lakkisuun rakkoo isaaniitti taanaan nageenyi biyya isaanii akka boora'uuf carraa saaqaa jiru jechuun BBC'n
gabaasee jira. Yaayyaan aangoo gadi lakkisuuf qophii ta'uu dhiisuun isaanii waan hedduu isaan yaaddesseef qondaaltonni biyyoota ollaa torbeema kana dhimmichaaf fala kennuuf bifa jaarsummaan deemanis qondaaltota kanneen dhaga'uuf qophii akka hin taane yaayyaa jaamee dubbataniiru. Qondaaltonni biyyoota ollaa bifa jaarsummaan yookiin immoo isaan amansiisuuf deemanis kanneen akka Naajeeriyaa, Gaanaa, Laabeeriyaa, Siraaliyoon irraa taanis pirezidaantiin kun yaada isaanii fudhachuu diduun immoo hedduu isaan dhiphisuus Rooyitersiif beeksisanii jiru. Gochaan pirezidaantiin kun waggaa 22 aangoo irra turuudhaan amma gadi lakkisuun aangoo uummanni itti laate akka dhaala mana abbaa isaanii itti ilaaluun immoo nageenya Afrikaa lixaa booressuu ni mala jechuun yaaddoo waan qabuuf dhaabbanni mootummoota gamtoomanis yaada jaarsummaa biyyoota Afrikaa lixaa kanneen bu'uura godhachuun akka akeekkachiisa kana baase BBC'n gabaasa isaatiin ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii baankii muunis ta'e biyyi USA namni kun akka aangoo isaanii gadi lakkisaniif gama isaaniitiin gaafatanii jiru. Humnoonni loltoota biyyittii komishinii filannoo qabatanii jiranis akka iddoo kana gadi lakkisaniif dabaluun waamicha dhiyeessuu isaanii BBC'n ibsee jira. Pirezidaant Yaayyaan amajji 19 fuuldura keenyaatti aangoo isaanii gadi lakkisuun osoo irra jiraatu dursanii of kora deemsaatti jiran kanarraa of qusachuu qabu jechuun bakka bu'aan mootummoota gamtoomanii naannoo kana irra deebi'uun akeekkachiisuun waamicha dhiyeesseefii jira. Yaayyaan jechaatti kan jiran sagaleen filannoo kun hatameera, kompiitarri isaaniis vaayirasiidhaan faalameera jechaadha kan jirani. Haa ta'u malee itti gaafatamaa komishinii filannoo biyyittii kan ta'an Alii Ummaamar gama isaaniitiin pirezidaantiin kun callisanii falmii dhiyeessaatti jiru malee kana booda bu'aa filannoo irratti sirreeffamni addaa taasifamu akka hin jirree fi morkataa isaanii kan ta'an Mister Baaroo filannicha injifatanii jiru jechuun BBC'f himaniiru. Filannoo pirezidaantummaa Gaambiyaa kana kan mo'atan gara fuulduraatti biyyittii bulchuuf kan jiran Mister Baaroo yommuu ta'ani lakki filannoon kun irra deebi'amee ilaalamuu qaba jechaatti kan jiran immoo biyyittii waggoota 22 bulchaa kan turan amma immoo aangoo gadi lakkisuun kan hedduu isaaniitti ulfaate Yaayyaa Jaameeti. Maddi odeeffannoo keenyaa BBC fi Reuters. Egaan daawwattoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa gama kiyyaan turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.
Daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Poolisoonni liyyuu hayilee guyyaa har'aa jiraattota godina Harargee Bahaa aanaa Qumbee irratti lola geggeessuuf wayitaa yaalaa turanitti jiraattonni gootummaa jabaadhaan ofirraa ittisuun himame. Salphinni hammeenyaa poolisoota kana waan mudateef humna dabalataa gara daangaa aanaa Qumbiitti fe'aa jiraachuu jiraattonni OMN itti himan. Bal'inni oduu kanaa akka taanutti dhiyaata. Wayita garagaraatti poolisoonni liyyuu hayilee mootummaa Itiyoophiyaan gargaaramuun jiraattota godina Harargee Bahaa aanaa Qumbee irratti miidhaa dhaqqabsiisaa turuun kan yaadatamudha. Akka jiraatan aanichaa tokko jedhanitti guyyaa har'aa muddee 15 bara 2016ttis akkuma baratan namoota nagaarraan miidhaa dhaqqabsiisuuf poolisoonni kun dhukaasa eegalan. Haa ta'u malee jiraattonnis humna jabeeffatanii dura dhaabbatuu dubbatan. Wallahi amma haalli yaaddoo hamaa keessa jirrannu jirattiinis warri naannoo shanii ol dhufeetii naannoo keenyatti alaabaa dhaabbatanii sababa saniin ammallee ijoolleen keenyaas moggarraa har'a dafa kutaniiti nama sadiirraa ajjeesne amma miila kana galgala kana sodaa guddaa keessa jirra jechuudha. Bakki lolli guyyaa har'aa itti geggeeffame kun aanaa Qumbii Araddaa Eelaa Ahmad jedhamutti akka ta'e himan. Wayita poolisoonni kun tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwachuuf dhukaasa bananitti jiraattonni aanaa Qumbii walii birmachuun ofirraa ittisanii jiru. Lolli bakki inni itti ta'e karaa Araddaa Eelaa Ahmad kana Eelaa Ahmad jedhanii jechuun ganda akkasitti ganda Araddaa ganda yayyaamanii aanuma Qumbii jechuun Oromiyaa keessa isaan seenanii na jedhanii Oromiyaa keessa aanuma Qumbiitti guduuddoo jiyaarraa gara Eelaa Ahmad kanaan amma. Poolisoonni kun humna dabalataa waan gara daangaa aanaa isaaniitti bobbaasaa jiranii fi jiraattonnis dahannoo qabatanii eegaaru jedhan. Amma gaafawwa isaan humna addaa buusaniiti jiranii dahanii alaabaa to'annaa jedhanii har'a dhimma daangaa tokkoo fi keessummaan ni dhufti jedhanii waan dhufee sin agarre maan dura amma namu bahee yeroo tan amma bosona keessa namu battala qabatee jiranii kana jechuudha. Amma haala hamaadha yeroo tanaa jechuudha. Sodaa camtu jira sodaa. Wayita miidhaan hammeenyaa jiraattota aanaa Qumbee irratti raawwatamaa jiru kanatti haga ammaatti bulchiinsi Oromiyaa birmannaa taasiseef tokko siin qabu jedhan. Hanqa ammaa wanni godhan jirtu naannoo Oromiyaa wanni siin godhuu dandeessu jirtu makiinaan deengadda dura qabamtee makiinaa poolisii Oromiyaati. Isaan waa takka godhanii qaamni kun yoo qaama akka keessaa qabu kan waan kan hundeessee oofu yeroo nuti injifannee moo jennee tarkaanfisuuf qabbaneessuuf dhimma daangaatiif jennee horii waan jiraati malee jijjiiramni tokko hanqammaa nagarre gabaabdutti waan irraa kana jennee isaan sababa poolisoonni kun hoomaa waraana biyyattiin gargaaramaniif jiraattonni aanaa Qumbii marti haalaan yaaddoo keessa seenanii jiran. Kanaafuu sodaa guddaadha. Sababa kanaan ammoo waan eegalle yookaan waan burganaa bu'aa hin deemne jechuudha. Isaan halkanii dhokataniituma nama keenya irratti eeganii uummanni Oromoo nama bilaa baay'eedha. Horsiisee bilaadha. Bosonaa fi horii jala deemanii kanarratti waan galgaa amma yeroo tanaan booda taa'atis hin deemne wal qubaas hin qabnu taa'atiin keenya guddaan telefoona kanallee qabu wal quba hin qabnu amma booda oduudhaan booda oggoola deessanii gamana nagayaan oolanii yeroo jennechi booda wal gaafanne malee wal keessa yaa'uu hin dandeenye. Akka namni kun himanitti wayita adda addaatti poolisoonni meeshaa waraanaa hidhatan jiraattota nagaa adamsanii tarkaanfii ajjeechaa irratti raawwataa jiru. Wayita jiraattonni gurmaahanii ofirraa ittisanitti ammoo mootummaan jidduu seenuun jiraattota tasgabbeessaa jira. Poolisoota kana harka irra qabuun akka uummata Oromoo miidhan taasifamaa jiraachuun ifa galaadha jedhan. Uummata Oromootiif Soomalii walitti buusuun keenya yeroo har'aa Haaneef deemnee walitti hirmannee abbaan soso'ee ishee itti gaafatama jedhanii kaabineeta aanaa hundaanii hasaanii immoo naannoo. Iddaa agarsiisaa jiran irraa duubatti deebi'aa akka hin jirre himanii keessumattuu qondaalota aanichaa kanaan dura miidhaa dhaqqabsiisan balaaleffataa jiran. Guyyaa tokko walgahii gimgamaa jedhamee magaalaa irratti taa'amee tureen ammaan boodamee namoonni waa'ee keenya qaaqame iddoo adda addaatitti ijoolleen teenya kadhuma baay'ee isa quba itti qabanii jechuun isin afoollee ka'a isin biraa deemaa jedhanii warra hooggantootaati. Hooggantoonni isin kayyoo san isaan leenjichaa turan warroota uummata asitti fichisiisaa ture keessaa isaan tokko akka fakkeenyaatti yoo maqaa isin dha'e tokko Waarisoo Waayyisoo jedhanii nama kantiibaa magaalaa Aksii Nageelleetii Waarisoo Waayyisoo suni gurbicha mataa lakkoo wayitii baay'ee uummata keenya dararee uummata keenya fixaati ajjeesisaa nama hedduu sababaa isaatiif du'e kafarramee guyyaa san akka uummanni kun du'u taasise tokko isa fa'aa nu afoo ka'ii badii sababaa keenyaaf namni kunniin hundinuu ka dhumatee fi ijoollee dhumatte faana hiriiruu qabna malee ijoollee dhumatte nu oduu qanii faana hiriiree jiraanne kun hundi hin galuu ijoollee kana fichisiistee dhanii baay'ee itti dallannanii karaa dallansuutti hin qaaqaa turan walgahii guyyaa sanii irratti taa'ee waan namatti tolu hojjettoonni hedduu akkasitti dubbatan ni jiranii. Waltajjiilee qondaalonni aanichaa waamuun uummata hawataa turan irrattis mormiin isaan mudatee jira. Namoota mormii dhageessisan keessaa hojjettoonni mootummaatis ni jiru jedhan. Haa ta'u malee
malee rakkoo saba isaanii waan morman qofaaf isaanis hidhamaa akka jiran namni kun dubbatan. Akkasuma deebi'ee dabalata ammoo gurbicha tokko Mandiisaa Godinaati Hamdaa jedhama maqaan isaa asiin dura barsiisaa ture. Kootu jedhaniituma sababa walgahii irratti inni waan dubbii ijoo dubbateen sababa saniif walgahii irraa waamaniiti hidhanii gurbichisan illee. Akka jecha nama kanaatti yeroo gara yerootti roorroo fi dararamiin sammeenyaa loltoota agaaziitiin uummata mudataa jira. Bahanii galuunis hedduu rakkiseera jedhan. Irra jireessaan dargaggoonni adamsamanii mana hidhaatti guuramaa jiran. Manguddoonnis biyyumatti dhalatan keessatti loltoota kanaan kabajaan isaan irraa mulqamaa jira. Waliigalatti wanti aanaa isaanii mudataa jiru akka seenaa biyyattiitti adda ta'ee mul'ateera jedhan. Rakkoo fi gidiraa jiraattota mudataaru kanaaf qaamni birmatuuf dhaabamuun ammoo daran akka rakkoon kun cimu taasiseera jechuun ibsanii jiru. Pireezidaantiin Gaambiyaa Yaayyaa Jaamee filannoo pireezidaantummaa biyyattii keessatti geggeeffame hinjifatamanis aangoo gadi lakkisuu jechuun didan. Ergaa pireezidaantii Yaayyaan aangoo gadi lakkisuu didanii qoqqobbiin isaan irraa kaayamuu ni mala jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan naannoo sana Muhammad Ibn Chaambas BBC'tti himan. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Filannoon pireezidaantummaa biyyattii keessatti osoo hin gaggeeffamin dursanii yoo filannoo kana injifatan aangoo isaanii karaa nagaan gadi lakkisuuf qophii ta'uu isaanii ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin himaa akka turan ni yaadatama. Filannoo dursanii akkasitti dubbachaa kan turani pireezidaantiin Gaambiyaa Yaayyaa Jaamee amma garuu bu'aan filannoo beeksifamnaan morkataa isaaniin injifatamuu beekanis aangoo karaa nagaan gadi lakkisuun rakkoo isaaniitti taanaan nageenyi biyya isaanii akka boora'uuf carraa saaqaa jiru jechuun BBC'n gabaasee jira. Yaayyaan aangoo gadi lakkisuuf qophii ta'uu dhiisuun isaanii waan hedduu isaan yaaddesseef qondaaltonni biyyoota ollaa torbeema kana dhimmichaaf fala kennuuf bifa jaarsummaan deemanis qondaaltota kanneen dhaga'uuf qophii akka hin taane Yaayyaa Jaamee dubbataniiru. Qondaaltonni biyyoota ollaa bifa jaarsummaan yookiin immoo isaan amansiisuuf deemanis kanneen akka Naajeeriyaa, Gaanaa, Laabeeriyaa, Siraaliyoon irraa taanis pireezidaantiin kun yaada isaanii fudhachuu diduun immoo hedduu isaan dhiphisuus Rooyitersiif beeksisanii jiru. Gochaan pireezidaantiin kun waggaa 22 aangoo irra turuudhaan amma gadi lakkisuun aangoo uummanni itti laate akka dhaala mana abbaa isaanii itti ilaaluun immoo nageenya Afrikaa lixaa booressuu ni mala jechuun yaaddoo waan qabuuf dhaabbanni mootummoota gamtoomanis yaada jaarsummaa biyyoota Afrikaa lixaa kanneen bu'uura godhachuun akka akeekkachiisa kana baase BBC'n gabaasa isaatiin ibsee jira. Haaluma wal fakkaatuun barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Baan Kii Muunis ta'e biyyi USA namni kun akka aangoo isaanii gadi lakkisaniif gama isaaniitiin beekamne keessaa Dr. Filee Jaallataa fi Dr. Guddataa Abdiisaa isaan muraasas jedhee jira. Akkuma beekamu bakki wallaggaa guyyaa guyyaatti barataa fi barsiisaa ishee dhabaa jirti. Eeggadda Dr. Filee Jaallataa kan jedhamanii paartii muummee afaan Oromoo irraa qabamanii amma iddoo isaan bu'an beekamaa miti. Akkasuma Dr. Guddataa Abdiisaa kan jedhamanii qabamanii iddoo isaan bu'an beekamaa miti. Barattoonni mooraa kanaa hedduun manneen hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu isaanii kan nuuf hime barataan kun barattoota hedduu waajjiraalee buufata poolisii magaalaa Naqqamteetti hidhamanii jiran keessaa barattoota 8 guyyaa boodii gara mana hidhaa Maakelaawwiitti dabarsuuf waan jiraniif uffata isaanii fidaa fi nu jedhanii jiru jedha. Kanneen nama Maakelaawwii deemuutiin jedhani kanneen qabatamaatti beeku nama 8 Baqqalaa hin dhaabu kan jedhamu kooperaatiiviidha. Kooperaatiivii manaajimentii barata akkasuma Biraanuu Tuujubaa Faadaamii yookiin Adiministireetiiviidha. Yookaan Fariisaa innis Faadaamiidha Adiministireetiivii Kominikeeshinii jechuudha. Haayiluu Tashoomee kan jedhamu immoo inni immoo manaajimentii waggaa lammaffaadha. Darbee Guutaa Margaatii manaajimentii waggaa lammaffaadha. Seeraachi kan jedhamu immoo siviilii injiinaringii waggaa arfaffaadha. Gooshuu kan jedhamu akkaawuntiingii waggaa lammaffaadha. Ijoolleen kun torban 3 hidhamanii jiru. Waajjira poolisii duwwaa 7 keessatti dubataa ture. Ijoollee irraas birii walitti qabnee gargaaraa turre. Amma har'a garuu seentanii ilaaluun hin danda'amu. Wayyaa isaanii duwwaa fidanii fi gara Maakelaawwii deemuutti jedhanii jiru. Loltoonni mooraa kana keessa qubatanii jiranii nageenyaa fi tasgabbii mooraa kana dhorkuu bira darbanii barattoota gara mana hidhaatti guuruudhaan barnoota isaanii irratti akka hin fuulleffanne taasisaa jiraachuus barataan yuunivarsiitii Wallaggaa kampaasii Naqqamtee kun OMN'tti himee jira.
Miseensota paarlaamaa gamtaa Awurooppaa keessaa tokko kan tahan namni Maartin Iskaalees jedhaman hidhamuu Dooktor Maraaraa Guddinaa ilaalchisee pireezidaantii Itoophiyaa Dooktor Mulaatuu Tashoomaaf xalayaa barreessan. Xalayaan kun kan barreeffame guyyaa kaleessaa yoo ta'u, sababni Dooktor Maraaraan itti hidhamaniif haga ammaatti wanti ifa ta'e hin jiru. Garuu yaadni shororkeessitootaan wal qunnaman jedhamu sirrii miti. Yoo mootummaan Itoophiyaa sababa hidhamuu Dooktor Maraaraa kana ifa hin taasifne qoqqobbiin biyyattii irratti dhufuu ni mala yaadni jedhus dubbatamaa jira. Namoonni 400 godina Arsii dhiyaa aanaa Arsii Nageellee irraa qabamanii gara mooraa leenjii waraanaa Xollaayitti yoo fudhataman kanneen dhukkubsatan ammoo achuma mana hidhaa aanaa san keessatti hafuun himame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti dhiyaata. Dhumati ayyaana irreechaa ilaalchisuun magaalaa Arsii Nageellee irratti erga mormiin seena qabeessaa geggeeffame kaasee ammas haalli jiru daran yaaddessaadha. Namoonni hundi manneen isaanii keessaa qabamanii hidhamaa jiran. Haga ammaatti namoonni 400 gahan mooraa leenjii waraana Xollaayitti yoo hidhaman kanneen hafan ammoo achuma buufata waajjira poolisii aanaa Arsii Nageelleetti hidhamuu jiraattonni OMN itti himan. Gara nama 40 biyya kan ta'edha. Nageelle marate nageelleetti waajjira magaalaa aanaa irratti hidhamanii turanii walii galatti ammoo namoonni hidhamanii Xollaa hin jiranuu gara nama 400. Namoota mooraa leenjii waraana Xollaayitti hidhaman keessa haga ammaatti kan gadi lakkifameen jiru jedhan achitti ammoo sarbamiinsi mirga namoomaa isaan mudataa akka jirus dubbatan. Namni tokkollee qabameeru hin jiru. Namoonni asitti fakkeenyaaf sukkaara dhibee sukkaaraa kan qaban ka gabii jedhamee amma gurbichi tokko yoo fudhannee akka fakkeenyaatti gabii aadamii jedhamee hidhamee dhibee sukkaaraa waan qabuuf isa asitti hambisanii kuwwa haga ammaa achuma jira hin baane namni tokkollee achirraa akka deebi'e hin jiru. Namoonni kun martii mormii kana dura achitti geggeeffamee ture irraa qooda fudhataniirtu jechuun haa hidhaman malee yakki isaa uuman tokkos hin jiru jedhan. Sababa isaanii sababa Oromootaan miidhaa biraan qabanii hiriira nagaa baatanii guyyaa ribshaan qaban keessatti hirmaatanii akka jedhu malee badii tokkollee hin qabanii. Ijoollee nagaati, ijoollee miskiina lafuma guuranidha. Ammas loltoonni gamasitti bobbaafaman kun namoota reebuu fi halkan manneen cabsanii itti seenuun gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun akkuma itti fufetti jira. Loltoonni hedduutu jiranii haa jiraatanii haga duraa san mara hingaan malee haa ta'u ammoo guyyaa tokko fakkeenya waan nama ajaa'ibsiisu haadha daa'ima ji'a lamaa irraa haadha fuudhaniiti asuma gara majaa kana hidhuuf deemanii abbaa warraa ishee arginaan ishii gadhiisanii namoota hedduumanii caccabsanii gara mana hidhaatti guuraa turan. Ammas halkan dhaabatee hin jiru halkan keessatti namni tokko lama guyyaa keessatti hidhamaa nama oola jechuudha. Jiraattonis magaalaa Finfinnee keessatti waggoota dheeraaf manni barumsaa afaan Oromoo barsiisu tokkos jiraachuu dhabuun dadhabbina qondaalota OPDO akka ta'es waltajjii kanarratti mormiin dhalatee ture jedhan. Qondaalonni OPDO kun akka isaan yaadan ta'uu dhabuurraan kan ka'e miseensota kan hawataa turan. Haa ta'u malee itti milkoofnes jedhan. Akka isaan himanitti gaaffii fi mormiin biroo dhiyaatee ture dhimma miidiyaa biyyattiiti. Kunis miidiyaan harka mootummaa jiru dhugaa saba Oromoo gabaasuu dhiisee ololaa fi maqa xureessuun uummata irratti jibbiinsa oofaa jira. Haga yoom uummata dhugaa qabu kana sobuun danda'ama gaaffiin jedhu ifatti dhiyaachuu namni kun dubbatan. Misaraffaa TV Oromiyaa ni soba. Maaliif soba dabarsaa? Maaliif gabaasa sobaa dabarsaa? Ni soba garmalee soba. Kana irratti maaliif hin hojjenne? Uummanni keenya amma TV Oromiyaa, TV Boqqolloo, TV Qonnaa jedhee nama qabaasutti jira. Nuun akkamitti kana gochuu? Namni uummata keenya akka barbaadu irratti akkamitti goomsitu isin as keessanii Oromoodhaaf hojjennatu jettanii kamitti uummanni hanga sana amma isin jibbee isin tireessatti irra gahee haqa waggaa 25 booda rajeessanii haadha diinii of haaromsina jettu kan kana fakkaatan irratti kan ta'edha. Wayita miseensonni OPDO kun qondaalota isaanii gaafilee adda addaa fi mormiidhaan bokosan kanatti deebiin isaaniif kenname jira gaaffii jedhuuf namni kun yoo deebisan. Hin amananii hunduma isaan fudhanne sirriidha jedhu. Waa'ee TV Oromiyaan sobalee hubumadha. Kanas hundumaa ammoo wantoota amma mikaasatti hundumaa fudhatanii akka sirrii ta'e. Garuu sirrii hidhattanii fudhatanii ture namni miseensa OPDO keessaa sirrii hidhattanii fudhatanii garuu fuulduk baataniitu hooggantootatti teellefitti afaan baasanii dubbatanii isin deebisanii ammas jechuudha. Kana dubbachuudhaaf ammas akkamitti hin amannaa. Dhuguma sirriidha jettan kana sirreessuudhaaf hammam hin amannaa. Mee waluma ta'ee wal ilaallaa. Miseensuma OPDOoti. Isinis OPDOodha. Isinis hooggantootuma OPDOoti. Dhuguma ofii teelleet hooggantoota teelleet biraa battanii dubaltoota keessatti hunduma isaarra deebii dhuguma sabattamaa yeroo dhiyootti dabalatamuuf kennitu taanaan uummata Oromoo kana garaa gahuu dandeessu jennee garuu hin gootanii. Kanaaf uummanni si jijjiira.
Mootummaan wayyaanee akkuma amala isaa uummata Oromoo waliin dhahee turtii aangoo isaa dheereffachuuf yaalus milkii malee hafaa akka jirus hirmaataa waltajjii kanaan nuuf himanii jiru. Waltajjiin kun miseensota OPDO 3,000 ol kan hirmaachise ta'uu nuuf himanii hedduun isaanii yaada wal fakkaataa fi jibbiinsa sirna cunqursaa kanarraa qaban ifatti mormiin dhiyeeffatanii turan. Akka namni kun himanitti osoo uummanni Oromoo duuchaa lafarraa dhumaa jiruu fi manneen hidhaatti ugguramaa jiru kanatti qondaalonni OPDO ija isaanii haqatanii ergama wayyaanee bakkaan ga'uu qofarratti bobba'aniiru jedhan. Inni kun abdii kutannaa fi uummata Oromoo irraa sodaa qabaachuu kan agarsiisudha. Wayita raayyaan ittisa biyyaa murna dhalattoota wayyaaneetiin durfamu manneen uummata Oromoo seenanii kan fedhan ajjeesuu, hidhuu fi reebaa jiran kanatti OPDO'n aantummaa saba isaanii dhiisanii ergaa qofaaf socho'uun fudhataman qabus jedhan. Mormiin biroo qondaalota kana mudate dhimma buufata dirree xiyyaraa magaalaa Dambidoollooti jedhan. Buufanni dirree xiyyaraa magaalaa Maqalee haala baramee ta'een ijaaramee tajaajila wayitaa kennaa jirutti kan magaalaa Dambidoolloo ammoo fakkeessuudhaan malee dhuguma uummata Oromootiif yaadamee miti jedhan. Mormiin haalaan jabaa ta'e kun wayitaa qondaalota kana mudatetti qondaalonnis qalbii miseensotaa hawatuuf jecha ceephoo dhiyaatee ni fudhanna jedhan. Miseensonni garuu ceephoo sobaaf dhiyaate kana fudhatama dhabsiisanii jiru. Uummata Oromoo sobuun yeroon isaa darbee jira jechuun waltajjiin mata duree gadi fageenyaan uf haaromsuu jedhu kan magaalaa Finfinneetti geggeeffamee ture mormiidhaan goolabamuu isaa namni kun nuuf himanii jiru. Yuunivarsiitii Wallaggaarraa barsiisota 9 ukkaanfaman keessaa Dr. Filee Jaalataa fi Dr. Guddataa Abdiisaa bakka buuteen isaanii akka hin beekamne barattoonni OMN itti himan. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti sochii warraaqsa saba Oromoo waliin wal qabatee hidhaan akkaan jabaachuun himame. Erga mormiin mooraa kana keessatti eegalee adeemsi baruuf barsiisuus sirnaan itti fufaa akka hin jirre maddeen keenya OMN itti himaniiru. Barsiisotaa fi barattoonni hedduun hidhamus barataan Yuunivarsiitii Wallaggaa kampaasii Naqqamtee himee jira. Barsiisota hidhamanii bakka buuteen isaanii hin beekamu. Kafeenya uummanni yoo uummanni dubbatee nuti maali yookaan biyya kana eegan naannoo Oromiyaati jedhan isin maaliif warri naannoo maaliif hin dhorkine jenneeti isaan irratti dhiifnee biyyummaan nu harkaa fuudhamaa turte jechuudha. Isaan irratti eenyee nuti jechuudha. Sababa kanaan amma nuti kun tarkaanfiin kun gara isaaniitiin waan fooyya'umatti fakkaatan itti fufaa jira malee qabbaneessaa nuti jechuun waan uummata taaneef namni nu gargaaru hin jiru horiin hin gurguramu fa'aa horii gurgurree waan filaafiriif nu barbaannee cimaayyii yogguu kana qopheessannee itti kaana isaan mootummaadha nuti kana wal jala haala akkanaatiin itti deemu jirra wanni qabbaneessaa jidduutti ho'uusaa kana malee isaan gara isaaniitti qophiidha boollatan hunda qotatanii nushigii jechuudha akkaataa addaa kana cibaan godhatee waraanni inni guddoon gaburra jirti gazaanii jechuudha rabbaa keenya leesha. Itti dabaluun akka namni kun jedhanitti rakkoon daangaa lamaan irratti dhalate kun erga nagaaf tasgabbii dhabee oolee bubbulee jira. Poolisoonni kun daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenuun alaabaa naannoo isaaniitti dhaabatanii jiran. Gochaa kana akka raawwatan kan isaan gargaare mootummaa federaalaa ta'ullee namni kun ibsanii jiru. Roobii kaleessaa Finfinnee kan seenan gareen dippiloomaasii Yuunaayitid Isteetii fi waajjira dhimma alaatti ammoo barreessaa itti aanaa mirga namoomaa kan ta'an Taam Maaliinooskiin hoogganamu kan silaa har'aa waaree dura Itoophiyaa irraa ibsa kennuuf karoorfatamee ture sagantaan sun haqamuun himame. Karoorri ibsa laachuu sun maaliif akka haqame haga ammaatti wanti ifa ta'es tokkos hin jiru. Finfinneetti kan argamu imbaasiin Ameerikaas dhimma kana irratti ibsa kennuu irraa of qusachuu isaa odeeffannoon waajjira dhimma alaa Yuunaayitid Isteet irraa bahe ni mul'isa. Jilli dippiloomaasii kanaan durfamu kan gara Finfinneetti qajeele dhimma sarbamiinsa mirga namoomaa fi bulchiinsa irratti aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin dubbachuuf akka ta'es himamee ture. Kana malees jilli kun hawaasa siviilii fi akkasumas hoogganoota paartiilee mormituu biyyattii waliin wal arguuf akka jiran karoora qabatanii turan. Akka waajjirri dhimma alaa Yuunaayitid Isteet jedhutti jilli kun kan Itoophiyaa keessa turu haga sanbata duraati. Mata duree gadi fageenyaan uf haaromsuu jedhuun waltajjii qondaalonni OPDO magaalaa Finfinnee keessatti geggeessanii turan mormiin xumuramuun himame. Keessumattuu afaan Oromoo maaliif afaan federaalaa ta'uu dhabeen mormii jabaa kaasuun beekamee jira. Bal'ina oduu kanaa akka ta'utti dhiyaata. Guutummaa Oromiyaa keessatti erga mormiin geggeeffamee eegalee mormii kana tasgabbeessuuf jecha ijibbaanni qondaalonni OPDO hin taasifne jiru. Dhiheenya kanas mata duree gadi fageenyaan uf haaromsuu jedhuun qondaalonni kun miseensota isaanii walitti qabuun wal qorachuu
walqeequu fi wal hawachuun bal'inaan geggeeffamee ture. Kunis mormii Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru irra aanuu fi akkasumas sirna cunqursaa wayyaanee umrii dheeressuuf akka ta'e ibsamee jira. Haa ta'u malee miseensonni OPDO kanneen quuqama saba isaanii qaban mufii fi mormii isaanii dhageessisan. Mormiin isaaniitis badii tokko malee uummanni Oromoo biyyuma isaa irratti osoo hoomaa waraana biyyattiin ajjeefamuu fi manneen hidhaatti guuramaa jiru sirna kana jala buluun rakkisaadha jedhan. Waltajjiin kun bakki itti geggeeffame magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa 10 galma giddu galeessaa dargaggoota jedhamu keessatti akka ta'es beekamee jira. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru rakkoo dhalateerraa muddamuun qondaalota OPDO kana leenjisee bobbaasaa jira. Mormii isa hudhee jiru kana tasgabbeessuuf jecha qondaalota kana bobbaasus milkiin argamen jiru. Qondaalonni kunis ergama gubbaa irraa itti kenname haal duree tokko malee fudhatanii afaan faajjii uumaa jiran. Akkasumas turtii aangoo isaanii dheereffachuuf miseensota isaanii hawachuu itti fufan. Hirmaattota keessa namni tokko akka nuuf himanitti namoonni waltajjii irraa qooda fudhatan marti afaan tokkoon mormii fi gaafilee garaagaraa dhiyeessaa turan. Gaafilee dhiyaatan keessa ijoo fi bilbiltuu kan ta'e waa'ee afaan Oromooti. Afaan Oromoo maaliif afaan federaalaa ta'uu dhabeen mormii jabaa kaasuu dubbatan. Waa'ee afaan Oromoo sunis ka'ee ture maaliif afaan federaalaa ta'uudhaaf hin qabsaa'uu dadhabdanii kun dadhabina keessan kanaaf uummanni kun jibbee uummata gowwoomsitu uummata miliyoona 40 ol qabnu afaan keenya gadi bu'ee akkamitti afaan ittiin dubbannaallee kan jedhamutti magaalaa Finfinnee keessatti kan jedhamu.